Garuu hoggi ala taa'ee beera keessa taa'ee dhaadatu gartee goonni kasaan jiru. Amma namni lola kana ni lola abbana muutaa maarree marish nama abiyyin beeyne waan akkanaas. Propagandaan jiraachuu barbaada. Lolli inni eeltira rabbanu hin jiru. Propagaandaa kana oowwifachuudhaaf akka uummanni harka isaa dha'u godhuudhaaf yeroo hunda ummata bakka bu'aan qabne laallatanii jechuudha. Ummata waliin qabne laallatanii jechuudha. Ummata beekaan isaa waliin dhageeffanne laallatanii jechuudha. Ummata namni isaa hawayii qabajaan waliin dhageeffanne laallatanii jechuudha. Ummanni sun kami jennaan ummata Harargeetii jechuudha. Beekaan isaa kara birootii iyya. Sheeyni isaa sheekotiin manzaraa kara birootii iyyiti. Aktiivistiin isaa bakka birootii iyya. Abbootiin qabeenya isaa bakka birootii iyyiti. Guyyaa dheeraa namaa wajji footoo kaa oolti. Ijoollee tiktookii wajji maallaqa hiraa oolti. Waluu quban qabduu jechuudha. Mee abbootii qabeenyaa ta'a biyya biroo isii asirraa dubbatan dhageessan hin jirtu. So faca'aa kana laallatanii jechuudha. Faca'aa kanaan maal godhuu barbaadan siyaasaa dalagachuu barbaadan. Sigalee. Hoogganaan qabnu, aktiivistiin qabnu, gajje'ee uummataa dubbatu duula rabbansiisan. Amma akka kiyyaa kana fa'a duula rabbansiisan. Bara abaluu keenya nurraa tuqee, ija teenya nu bu'ee, saraara diima dabree jedhan. Sigalee. Akka kiyyaa kana amma irratti ololchiisan. Saraara diima dabree bara. Abbutaa bara abaluu nurraa tuqee. Abbaa miskiinaa maarree nurraa tuqee. Abbaa keenya miitirkishoo nurraa tuqee. Sinjan akka kiyyaa kamma waa arkee dubbatu kan akkas jedhanii. Gartee warra ija cufatee haa gartee afaan dheeratu malee sammuun qullaa kana walitti qabatanii ati gootaa bar waan dubbattu beeyta waan dhiiftu beeyta jedhaniin. So diigama ummata Harargeetii yeroo hunda ibidda qabachuu barbaadanii. Gaafa jijjiiramni dhufe yaadan. Abdiillee dura wayyaaneen eenyu fayyadamte? Ummata Harargee fayyadamte. Ichi abdiilleen buqqisiyaniini ficcisiisanii Jabuutii keessaa dheengadda sheexaantichi eenyu fayyadame? Ummata Harargee fayyadame. Arra horroo guduruu keessaa eenyu fayyadamu jiran? Namni horroo guduruu Wallaggaatti sichuma jira bar. Nama isaanii bu'ee garte. Waay maaliif Harargee qofa bu'an bakka hundatti? Dheengadda gaafa aruuza guutuu guban. Bar dhugaa dubbachaa yaa'u qabna. Dhugaan lamaa miti takkuma. Dhuguma jirtu dubbachaa yaa'u qabna. Oromummaan akkuma jiru ta'e maaliif Harargee qofa irratti sirni kun xiyyeeffata waan jiruun siimuu jira. Sigalee. Maaliif Oromoota biroo irratti akka ittiin xiyyeeffanne? Warri gartee PP wajji dalaguus wal dhagayan. Tanneen gurri isaanii gara qaawaa. Garaan isaanii bal'aadha. Waan garaa isaanii darban malee gurrinii waan gara darban dhagaya. Ijjiniis waan gara darbuu deeman tana qofa gartii. Sammuunis waan gara darbamu kana qofa yaaddi. Tanaafi gartee hoogganaas hin qaban, waliis hin dhagayan, abbootii qabeenyaa tartiibaan qaban. Maal narraa himi gaa sheekotii dhiisiyuu sigalee sheekotii ni qabnaa'u jechuun hin dandeenyu. Dura Harargeen lafa diinii jedhanii alhamdulillah. Tadurii fi alhamdulillah ta'ammaati subhanallah sigalee. So sanii fi Harargee irratti xiyyeeffatanii jechuudha. Gaafa dheengadda Shawaa keessatti aruuza guutuu fannoo gube jedhanii fannoon sheexaantichaa gubde tana Hararguma namni Harargeechi godaantee dhayte kunoo qoradhu. Abba feete gaafa. Wallagga keessaa eenyu buqa? Harargeedha. Gujii keessatti eenyu gatan? Harargee godaantee dhayte. Sigalee. Saniifuu ummata keenya kana gartee maaliif nurratti xiyyeeffatan jennee if ilaaluun yeroon isaa ammaa jechuudha. Tanaafiin Oromootaan nu wajji ka'aa. Nu warra xiqqoo waa arke kana. Nu warra xiqqoo gartee dubbiin galteef kana cinaa dhaabbadha. Sheer nu godhaa sagalee nu tahaa jee wanni aniyyuuf tanaafii jechuudha. Amma dheengadda fudhadhu. Jaarsa tokko boochisanii ijoolleen Arsii jedhaniiti. Mucaa tokko shaadaa qabsiisanii jedhaniiti. Rabshaan guddaan sun garagale.
hayyee baga Harargee loltan jenne usne dheengadda na jala gasseenaa laalaa nama 25 dhufanii sigale nama 25 gaafii takka malee fuunee poosti goone namni irraa dubbatee hin jiru arra miliyeenaan buqqaasanii jechuudha mee poostii isaanii jala dhaqaa laalaa warra dheengadda Harargeedha nuti Harargeen akkana nuti Harargeen makiina bituu beeyna nuti Harargeen makiina biyya alaatii galchuu beeyna way nuti akkana jee warra gartee lafa dhiitee jiru hunda dhaqaa laalaa an dheeggaddaan isiniin je Harargee bakkan bu'anii diina Harargeetii guyyaan isiniin je maaliif isaan ajandaatti kenname hafarsan malee Harargee irraa dhimma hin qaban Harargeen dhumtee jiraattee dhimma isaaniitii miti so amma maaltu ta'e halkan ni rafnee jedhan ummanni kun numaa rafee isinii kanan beeynu eeysaa dhuftan maaltu as isin fidanii yaatan moo jedhaniituma dhukaasa qofa nurra bananii kagartee akkuma ciisutti huccuma ciisuun fi qabee bahetti irra guddaa yaa sheekha keenya jedha qabeenya isaanii ni zarafan kan dhaqqaban ni jeesan kun lubbuun baafatee jechuu ummanni kun sigale eeysaa dhufanii daangaa Amaararraa dhufanii jedhan warri dhufu kun jarri hanga funyaanitti hidhate ummata keenya maacitii duraan keessa deemtee kaadireef kaabineen guurtee jechuu keessa waan kana dhibbatti ilaal baraatutti haqadhee mootummaan akka harka keessaa qabdu bakka ummanni irraa buqqee tana kaambii raayyaa ittisaa daqiiqaa 5 hin geessu siin jedhan daqiiqaa 5 dhukaasa ummata irra dhaga'uun ni dhaga'an ummata iyyuu ni dhaga'an kaambiin milishaatis ichuma jirti humni nageenya mootummaatis ichi jira sigale ummata kana gibira baasee buusee milishaa kana hidhachiise sigale osoon milishaan ichi taa'uu osoon kaambiin raayyaa ittisaa isaanitti bakka ummanni irraa buqqee tanaa fi kaambiin raayyaa ittisaa daqiiqaa 5 hin geessu jedhan sigale jarri duraan itti qophaa'e korneelota hunda dhalaatti hekkennan siin jedhan sigale waan amma kiliirichi dhageen siimu jira dawwalee gurra kiyya walaikum salam jaa sigale osoon raayyaan ittisaa achi taa'uu osoon humni tikaa poolisiin ichi taa'u osoo humni milishaa achi taa'u humna sadi gurguddoo iddutti ummata keenya halkan dukkana daheeffatanii dhufanii cafaacafanii cafaqanii huccuu takka malee qabeenyaa fi waan amata 20 ol horatan sigale waan amata 20 ol horatan keessaa kuchiisanii sigale so ani kana dhibu ummannummaan keenya gooboommee maarreemmee miixirqishoommee jedha raayyaan ittisaa achi jiraan siin jedhe kan ati mindaa kafaltuuf kan gibira sirraa guuranii mindaa kafalaniif kan buusii ati buuftu mindaa kafalaniif kan lukkurraa hanga lubbutti ati gargaaruu turtee mindaa kafalaniif sigale kagartee ummata kanaan nu fileejuu kagartee ummata kana keessaa hin bahe keessan ilma bagadaati jee gartee faarsee bulaa fi sakkareeyyaa fi sheekotii manzaraatii fi sigale wallaaltonni sheekotii manzaraa jala yaatu hundi asirraa nu dhiichisan sigale biliciin asii dhiichisan raayyaan ittisaa ganda sanitti aanee taa'u jira daqiiqaa 5 dhukaasa guutuu dhageeffatan jantaan ichi keessaa telefoona qabnaa jan aboon udirmadhaa janiitti dawwalan ajanyu gubbarraa nutti hin kennamne laammee dubbi kan ummanni dhumne nu fixanii qabeenya keenya zarafu jiranii humni kun eeysaa deemaan beeynu rabbii jaanuu dirmadhaa janii oggiitti dawwalan ajanyu nutti hin kennamne raayyaa ittisaa sigale ka osoo namni duu jiru osoo yakki raawwatamu jiru osoo namni buqqaa jiru
osoo daa'imni ajjeefamaa jiru, osoo namni rashanamaa jiruuti ajajni nu kenname hin jiru. Yakka to'achuuf ajaja si barbaachisa. Arkuu qofa si barbaachisa malee. Yakka gartee biyya keessaa dhabamsiisuuf informationa nuu kennaa. Nu wajji jiraadhaa jedhaniitu uummata dubbata. Osoo yakka laalanii harkaniitti dhiisaniiti ummata qoosuudha maal jaa kalee shayxaantichi faan ummanni ni nageenya isaa nu wajji ta'ee odeeffannoo mootummaa kennee eeggachuu qaba jaa. Osoon qawwee dhagayaniiti ajajni gubbarraa nutti hin kennamne maaliif harka keessaa qaban? Meebi halkan dukkanaa ka buqqaasu jiru raayyuma ittisaa kana ta'uu malchiisa.